Basaa Saanqaa jedhuun beekamtiin isaa dabale. Ajjeechaa artiist Haacaaluun booda akka isa dhukkubuu eegalee waa'ila keenya Buzuwarq Olaanaatti meera. Shakkiin koo gaafa weellisaa obboleessi keenya artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu sana halkan sanas maaskiin godhanne ture. Akkasumatti akkuma dhaga'een gara hospitaalaa kan deeme hospitaala keessa yeroon seenuu meebii achitti ta'uu danda'a siyaadde jedhuun nan qaba. Amboottis sirna awwaalcharrattis namni maaskii fayyadame hin jiru. Ana qofa osoo hin taane namoonni achi deebi'ee Amboo deebi'ee sanbata xiqqaa sana xiqqoona dhukkubuu qabe. Dedeenatti jabaannan mana yaalaa dhuunfaa wayii deeme taayifoidii dafee qoonqorratti infekshinii wayii si baay'inaan jedhanii baay'ee gaafas baay'ee dadhabeen ture na ciibsanii gulukoosii laatanii turani. Kana booda ilmoo 13 na ajajanii isa yeroon fituu dhawaa kanatti hammaataa dhufe mallattoon isaa baay'inaan mallattuma koronaa ture. Qaamni koo baay'ee ufna dadhabaa kufaa goggogaa kana sa'aatii 3 walitti aansee kufaasa ture. Warra biiroo fayyaatitti bilbileen natti dhaga'amaa jiru kana ittimee obboleetti kofaa natannee isaa mudanarraa fuudhanii lamaan keenyarraa fuudhanii guyyaa 3 booda bilbilanii akka vaayirasichi qaama koo keessatti argamanatti himanii gaafa torbee 2 dura gaafa sanbata galgala halkan keessa naannoo sa'a 5 dhufanii ambulaansiidhaan na fidanii gara galma barkumeetti nageessanii jechuudha. Haalli galma barkumee ture maal fakkaata? Akkaataan itti yaala isinii kennaa turan? Haalli galma barkumee keessa ture baay'ee gaarii ture. Baay'ee nu kunuunsanii baay'ee hordofii cimaa nu fuudhanii yooma wanti nama komachiisu hin jiru. Haalli wanti tokko jiraatullee haalli achi keessa ture gaariidha haalli qabiinsa. Carraa kanaan ogeeyyota fayyaa baay'een galateeffachuu barbaadaa kunuunsa guddaanaaf gochaa turan. Amma galma barkumeetii baatee gara mana keetitti akka deebite dhaga'eera. Osoo koronaa vaayirasii irraa bilisan ta'in akka gara manaatti deebitu maaliif taasifame? Achi keessatti xiqqoo haalli jiru karaa irratti sakatta'insa irratti waan tokko akka arganii ogeeyyoonni fayyaa achiitumaan natti himanii haala nageenya kootiif manatti galee manatti yaa'ee hordofii akkanaaf taasisan natti himanii gara manaa nageessanii amma manatti nu wal'aanamaatii jira. Namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti ittiiqaan galma barkumeetti bakka yaala argatutti miidhaan irra gahuudhaaf yaaliin taasifameera kan jedhu kanaasaan jira. Waan kun dhugaadha wanni ta'e maali? Lakki yaaliin irratti godhame tokko hin jiru. Homaa wanti na mudates hin jiru. Karaa irratti nuun nageenya yeroo sakatta'insa wantoonni garaagaraa waggaa gara keessaa galuun meeshaa qara qabu yeroo seenuu mul'ate waan ta'eef kanaaf haalli nageenyaa xiqqoo waa yaaddessuu fi gara manaas geessinee manatti deddeebinee si hordofna naan jedhanii gara manaa nageessanii. Kun wanti meeshaan qara qabu sun anaa fi wanni jedhamee yaadamus hin jiru. Wanti na mudate hin jiru. Yoom ture gara manaatti kan deebite? Manatti hordofii akkamitti si taasisaa jiru? Ogeessonni fayyaa guyyaa guyyaadhaan immoo haala kamiin deddeebi'anii si hordofaa jiru? Manatti kan deebi'e amma guyyaa 5 darbeetiin jira. Ogeeyyoonni fayyaa deddeebi'anii haala gaariidhaan kunuunsanaaf gochaati jiranii. Amma baay'ee fayyummaa koo guutuurratti hin argama jechuun hin danda'a. Waan darbee kuma xiqqoo malee homaa wanti nama yaaddessu tokko hin jiru. Amma haala gaarii irratti hin argama. Waan tibba jalqaba qabamte sana dhukkub isaa maal akka fakkaatu nutti himuu dandeessaa? Qufaan isaa baay'ee harka lamaan mataa qabadheen sa'aatii 3 walitti aansee qufaatii ture. Baay'ee ulfaataadha hagana akka jedhamu. Namuu dhibee kanarraa of eeggannoo taasisuun dirqaman jedha. Dhibee kana alaa waggaa dubbatanii fi dhukkubsatanii waggaa argan baay'ee garaagarummaa qaba. Eessumayyuu haala kamirraayyuu haa jiraannu dhibee kanarraa of eeggannee waan kamuyyuu gochuu hin dandeenya jechuun barbaada. Dhumarratti dhiyoo kana sirba haaraa hojjechaa akka jirtu quban qabaa. Waa'ee sirba kanaa nutti himuu dandeessaa? Sirbi qeenxeen kun sirba jalqabaati albamaa dura bahattaansee jechuudha. Mata dureen isaa galma dhugaa jedha. Sirba galma dhugaa jedhuun amma akkuma dandamateen yeroo gabaabaa keessatti uummata biraan gahuudhaaf qophii xumureen jira. Tole ittiiqaa baay'ee galatoom. Hagayyee dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya irraa xumurameera. Nagaan tura.